kan gaafa tafsiira takka barattee ati fitteetii fi hiikkaan amma jalqabneetti deemnu adda ta'uu danda'a. Jechi addaa miti hiikaa jechaan ba'a. Ajaa'iba quraanni kun yogguu sagalee waa dubbate waan quraanni kun dubbate rabbiin qadaraan guyyaa keessaa dhugoomsa. Kanaafuu wanni kaleen tahin tahuu hin hafu. Quraanni yeroo hunda kownii wajji deema, jijjiiramaa wajji deema. Namni quraanaan adda bahe taanaan guddachuu nama tahuu waan takka garra gahuu hin danda'u. Kanaafuu rakkoo ta'e hunda tafsiira magribaa ishaa jidduu qaraatu keessatti argachuu ni dandeessa. Wallaahi alaykum yeroo osoo deemtuu waan guyyaa kana siif waan jireenya kee keessatti si gufate hiikkachuu ni dandeessa tafsiira galgala qaraatuuf jechuudha. Inni biraa teenyee quraana kana oofuun ibaadaa jalqabaa oofu jirru ta xumurree harka rabbii jiruuti. Osoo tafsiirri amma jalqabnu kun hin geenye hin buune ajalli namaa as keessaa handuu jiraachuun ni mala. Ati wanni sirra jiru tafsiira guddaa kana if dura bantee yoom dhumaa yaaduu osoo hin tahin qaraanee nuti ni beeynaa osoo tafsiirri qaraaneen ta'uun je sheyni fedhe tafsiira irraa duroomuu hin danda'u. Akkuma jechi nanimu yoo kanu fayyadu ta'e isinirra an akka fayyadu rabbii fayyara kajeelaati kanin isinitti himu. Saniifuu namni osoo tafsiirri jalqabame kun hin buune rabbiin ajala isaa duniyaarraa oofuun ni mala. Anallees ta'u jechuudha. Jireenya keenya keessatti osoo deemnu ibaadaa irratti yeroo teenya haa kennuuf baranna yoo beeytanillee jechuu fedhe. Yoo beeynallee yeroon nuti guyyaa fi sa'a 24 keessaa qulqulluun rabbiif jecha kenninu yeroo tafsiira teenya qaraanu tan. Taan walitti laaqaan. Taan walitti maqaan. Yeroon ati rabbiif jettee kennitu ta yogguu rakkattellee yaa rabbi. Yoon guyyaa akkasii rakkoona jabaattee wajjin masjida kee keessa taa'e. Jettee tawassulaan itti seentu yeroon namaa wajji haasa'uu hin qabdu. Taa waan biraa yaaduullee hin qabdu. Tan kalaama rabbiitti mataa gubbaa sirroobu tan qulqulluu wanni takka keessan jirre yeroo tana jechuudha. Saniifuu ummata jalqaba mirkaanu kan waan mirkaane tanarraa hamilee cabee yookaanis quufu rabbi nun taasise. Wanni guddaan kadhattan khaatimaa rabbi nu haa tolchu. Quraana rabbii kan baratamu yaa fi carraan biraan jiru yoo barnoota taate malee nama barateetu nama ta'uu danda'a. Saniifuu hogguu barnoota kana jalqabdee oofte yoo nama haaree tafsiira amma duran dhufin taate waan quraanni ta'e arguuf teessaa jechuudha. Saniifuu waan barannu firii kan qabu rabbi nu haa godhu. Kan gubbaarraatii miti firii kan qabu rabbi nu haa taasisu. Eegaan hangana jee booda adeemsa quraanatti qaraamu. Barataan tafsiirri asitti qaraamu namni tafsiira qara'uu fi namni kaan adda. Yeroo hunda waan quraanni siin jiru hojiitti hiikaa deemta yaalii godhaa jechuudha. Rabbi dhihaachaa deemta rabbitti dhiheessaa deema. Jijjiirama rabbi sii fidu arguuf teessa garuu sabri si feesisa malee. Bakka tan teessee barachuuf sabrii si feesisa. Waan rabbiin sii ta'u sabrii irratti malee hanga irratti ifii jirtu darajdee itti gahuu hin dandeessu. Irratti sabbartee gaafa si wal qajeeltee fi gaafa si hin qajeelee yoo sabbarte sabrii waa gahuu dandeessu. Adeemsi nuti itti deemnu barataan tafsiira baratu quraana qul a'uudhu birabbin naas irraa jalqabuu deemna. Jalarraa ol jechuudha. Quraana jalarraa wanni jalqabnuuf inni lafziin beeyne lafziis akka baratu. Hiika isaatii fi dubbisa akka wajji baratu. Yoo rabbiin iznii rabbiitti jalqabnee ni xumurri isaa harka jira rabbiin waa hattamsiisu. Hogguu jalarraa ol jalqabnu akkaataan itti barannu namni gaa suuraa xixiqqishaa kanan beeyne ni qallata yookaanis waa xiqqo. Maal goona akka darasaatti baranna yaafis. Nama kitaabni galuuf taanee baran. Darsii masjidatti dhagayamee imaana namaa qofa tiisuudhaaf akka tafsiira
tafsiira gurguddaa hogguu ol deemne gaa nama dhiiratee keessaa bahuu ta'a akkas osoo hin taane hanga suuraa gaggabaabaa kana hanga humniti teenya dandeessutti quraanni kun kitaaba isaa gadii fixanii itti dhufan malees kallattiin isa siwantuus numa barta tafsiira kana kitaaba hundarra muujizaa rabbiin isaa kennirra ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر لا تسني جرجا لا فارس سندي وجدون برنوتا سيغلو خيوكو من خيساني قلت تيسي دبستي فسروا دنديسو أكبرتو برتا تفسير الرافين ربنا عبود أمتا تغيفت شورا يرو ثاني ربي فجد خني تغيفت شوتاوس دورين تفسيراني قبل الرهدون كينيا nama dhageeffata osoo hin taane nama dhageeffatu kan baratu kan hogguu galirra dhaqatu ka kitaabni kun galuuf akkata kabaru rabbiin isaan fedhe niyyaa guddoo niyatee bakka tiyya sana taa'ee qaraayesu akka taanuu barbaannaa jechuudha rabbi nu taasisa biratti laaftuudha saniifuu kitaabota juziin yaasinaani jira yookaanis juziin qadisamiini jira kitaaba jalqabaa san fidannee afaan beenuun itti barreeffannee namni barreeffama beeku hiikatti barreeffannee gallee akka irra dhaqannu isin yaadachiisuudha kitaaba masjidaatti waa takka barreessuun hin ta'u namni barataan tokko kitaaba isaatiin bobba'aa kitaaba xiqqishaa bitattu san yoo guddaa bitattees ni fita yoo jette harabbi silaa bitatte barattoonni dubbisa beekan kitaabni bitataniis ni jira irra akka taphatta jechuudha waan sidii be afaan oromootiin akka galtee fassaruu dandeessu kitaaba rabbi irra katabuun hin jiru waan jiru hadiisa irraa takkaan dhageessu quraanaa fi si adda baasuudhaaf duulli kun kaayamee jechuudha ati irra katabdeedhaaf quraanni kalimaan ni bada hin badu tokko kana kan biraa waan asitti qaraane osoon jijjiirre yookaanis haala biraatti osoon hiikne barataa gamaa gamanaan alaamaa eedetil quraan jedhaniin kunimma maayidaa quraanaati taanaa keessaa nyaatani kanamayyuttuu walqixaati ati surraa kutachuu baatte kan biraa agabdu kanaatu waliin nu qabu taanaan kun takka quraanni kun leechalloo keenya cufaa ta'uu qabaa jechuudha kazaakir qofa osoo hin taane hogguun akkanaju dowriin tun nu cufaaf leechalloo ta'uu qaba jechuudha namni tokko tokko isatti haara tahee quraanni nam tokko maqaa namaan dubbatu gocha namaa tokko dhiisummoo gaafa kakaraa isu qaceeles daaraa haqa yoon irrina qabaadhe irrina san guuteetiin yoo wayyaa ta'e alhamdulillah jeetiin dabra quraanni hogguu daawwitii waan ta'eef hogguu keessan laallan akkasumatti osoon jijjiirre rabbiin imaanaan nu fedhee jijjiirramuuf wanni bakka tana teenyeetti hin qaraanuuf jechuudha wanni jechuu fedhe dowrii tana hamtuu yoo namni tokko tokko rubbamaa ni mala inshallah dowriin tun leechalloo keenya cufaa ta'uu qabaa jechuu fedhe isinii galanii wanni jechuu fedhe leechalloo keenya cufaati saniifuu izni rabbiitiin gaa jalqaba keenyaa fi xumura keenya rabbi nu tolcha manguddoo qabna amiirrota qabna inni sadaffaan namni tafsiira qara'u barataan tafsiira barnoota duraan hin beekne haara'e irra rakatee fassaratee yoo dandee hojitti hiikuutu jira malee fatwaa godhuun daragaa isaatii miti kuni adeemsa dowrii tanaati fatwaa hogguun jiru gaafii gaafatamteef kallattiin deebisaatti kennu darajaa fatwaa guutuu miti warri yoo gaafii gaafatamteef deebisaan sirra barbaadan yoo rabbi gaafiin san gaafii fatwaa yoo ta'e takkaa gaafii faradaa yoo ta'e gara nama sirra beekuu dabarsuun dirqama keessattuu abbootii dowrii tanaatti jechuudha namni bakka deemutti afaan jijjiiree barnoota akka waan keessa kutatee fatwaa godhuun qabu ifaan wanni jechuun jiru kitaaba baratte immoo irra dhaqattee fassarachuun mirga kee fedhu abbaan fedhe si haa dhageeffatu gaafii gaafatamteef deebisaa yookaan fatwaa jechuudha takkaa khilaafa qabaachuu dandeessu takkaa hoo keessa si galuu dhabuun mala itti gaafattee yoo deebiste gaarii ta'a kuni ammaas waajibaa jechuudha dowrii tana tiisuu keessa jira inni itti yaanu gaa akkasumatti as keessatti yaanni namni qaraa'isu dogoggoruu danda'a yookaanis namaa galuu dhabuun ni mala
takka formulaa jijjiiruun ni mala onkus dawriin tun amiira qabdii nama yaanni itti himamu qaba gama biraatiin abbootii dawrii tanaa manguddoo qabna jechuudha tabakkatan rabbiin qaatimaa rabbiin ufaa tolchuun tolchu jira jalqaba isaanirraa tafsiira fixanii ammas isinirra nurra dargaggeessa tafsiirarra qaraata yaanni waan dogoggorre waan khaxaane osoo nu yaadachiisne birakkan kunne amaana rabbiiti isinitti himna ilmi namaa khaxa'uu danda'a yaadachiisne nuuf kennamuu qaba sheeni ol bahee nama qaraayesu sheeka waan hunda cufa irraa qeebalan jechuun nama tiifamaa jechuudha ilmi namaa tiifaman qabu nabi malee nabii tokkichaa jira dogoggorri san immoo daddafee asumatti osoon sharafamne hiikamuu qaba saniifuu gaa inshaallah adeemsi dawrii kanaa kana sa'a kabajuu maqribaan nu qaba jechiisa maqribni hogguu nu yaame ni dhufna guyyoota barannu keessatti namoonni beeknaan torbee keessaa ba'a guyyaan barnoota biraatis jiraachuun mala inshaallah san fuuldura wajjin itti deemna yaadan irraa hafe gara boodaarratti waan inan irraanfadhe warri itti dabalu yoo jiraate silaa carraanin kenna daqiiqa lama yoo jiraate bitanne taate yaadne kun ni ta'amoon ta'u adeemsa sirriiti akkanumaami inshaallah dawrii barakaa rabbiin haa taa'isu rabbii warra jalqabaa xumurasaa tolchu rabbiin haa godhu خاتمات ان ربنا عطلتو حمد ربنا الرهاقبو نبيا قرآن ربي في شريخا نقولي ورختم ربنا عطايسو إرادة لا ان ربي هابرتيسو لما قرتي والله ليس لسومي كتابه برسو را غرغلس غر قرآن ربي حافظو نتقى دورين تني نما في دورات قامنا في جبل لا ربنا سي چالاقسو حمد ربنا الرهاقبو إسا خلاف عندي مربنا الرهاقبو إسا دوري تنفجاتو دي مربنا الرهاقبو ربي بلا تهادي بسو إن شاء الله ونبرن القرآن كتاب هارين كم إن شاء الله كتاب القرآن وان برنو إذن ربي تنديمنا بك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل جي يا نبي محمد قل جي أعوذ لما قنفت جي أعوذ لما قنفت برب الناس ربي نمات ما جنفت جي ربي نمات ربي نمه مت ما قنفت جي ملك الناس موتي نمات ما قنفت ملك الناس موتي نمات ملك الناس موتي نمات ما قنفت جي إله الناس دبر ما نمات ما قنفت جي إله دبر ما الناس نمات ما جنفت دبر ما نمات ما جنفت جي من شر الوسواس الخناس من شر حمت الوسواس وسواس الرهي ربي نمات مجن فدجي حمت الوسواس إذا حساسرة حمت إذا حساسرة ربي التيم مجن فدجي حمت إذا حساسرة تكا خنمت وسواسرة الخناس رقطا خنته الخناس رقطا خنته يوكانت الخناس ستر ما خنته انفرار كندن دي الذي إنسنه خناس نسان رقطا سن من
شر همت الوسواس إذا حساس الراهين مجنفد جي هنا متخذ من شر همت الوسواس إذا نمت حساس الراهين مجنفد جي الخناس وقطع خمته وقان سترما خمته خن نمني في الرانجر الذي النسنو يوسوس خن حساس يقانس كان وسواس في صدور الناس قمنا ما كيست خن حساس إذا قمنا ما كيست حساس وسواس سنرا رب التيم مجنفد جي الذي نسنو يوسوس خن حساس يقانس خن وسواس في صدور الناس قمنا ما كيست خن وسواس سنرا رب التيم مجنفد جي من الجنة جني راحنته إني حساسة من الجنة جني راحته والناس نمر راحته إني قمنامات حساسا جني راتي والناس نمر راحته الراهن ربي نمومت موتي نمات مجنفد جي أججان تمرمي أججان جرقومي أججان تمرم طيب أكما من درة بيتن أدمس تفسير سينيا درة هيكا قفا فتر إبس بودا تفسير القرآن بالقرآن قرآن هيكما سدين ما تنيني كموجة جودة صدفا واقعا هيكما وجيات خيس جرتون هيكما هيكا خنا فنتر هيكا فبو خربين نما خلاف بسمالة تركبون دل ديني هيكا ججاتي في هيكا gocha kooni keessatti dalagamu walitti fiduudha. Hiikni quraanaa kan keessaa ka rabbiin namaa fedheen hin maleetti dhaqqabuu hin dandeenye waan quraanni kalimaan jiru waan dalagaadhaan kulla yawmin huwa fi shar rabbiin dalagaa koonii kana keessatti hojjetamu walitti fiddee hiikuudha. Hiikni rabbiin gabrichaan fedhu hanga ujiin kee jechi kee wanni ta'u wanni kalee ta'e wanni har'a ta'u ta'e wanni boru ta'u hanga quraanaan si ifata hojjechuudha. Hiikni cimaan rabbiin nama fedheef kennu isa sani sana waliyyummaa rabbi si laaffisetti dhaquu dandeessa. Fayyif akkasitti amma gaa suuraan tafsiira jalqaba quraanni jalqabni sa'aatii miti. jalqabni quraanaa suuraa baqaraat akka kitaabaatti akka bu'insaatti jalqabni quraanaa baqaraatii miti suuratun naasii miti akka samiitti bu'etti akka naame suuraa kamtu dura jira akka bu'insaatti suuraan kam dura buufame kan suuratul alaq iqraa'at dura buufame kitaabni kun akka bu'insaatti hin barreeffame ammaas quraanni kitaabni kun rabbi irraan buune kalaama kitaaba kanarra jiruutu qoma nabii irratti buufame male arraba jibriiliin qoma nabii irra buufamee qoma arraba nabiitiin bahee sahaabota qoma seenee achi booda yeroo qomti namaa addunyaa irratti xumura qabdiyee Usmaan ibnu Affaan akka quraanni banne kitaaba irra barreesse jannata rabbii isaa baakan nu duraanuu kanneen Usmaan ibnu Affaan barreesse saniifuu jalqabni سورة الناس سمت أكا كتابات سورة بقرات ترتيبني إسان اتخذهم كن مو ترتيب عجائبات قوال فتاة والبرسدون قهيكة قطب ولفدون خوجبوا فمي ولفدون خبرة تاريخا كيسا ولفدون اجتهاد ثاني تين برساني كتابنا نمبه آيان نتوك قرآن آيان نتوك سورة الناس جتون سورة نما دبت جتون جلقني تمر آيات في فنتي قبيسين ناس جتون المنامات سورة نما دبت جتون ربين سورة جنرالي نما دبت سورة دبابت ايجا دبت بود
namoota irraa suuraa namarraa fakkanaatu suuraa tokko tokko kanneen akkan isaafaa namumarraa ta'ee kan suuraa addaatiin dubbate ni qaba. kun immoo suuraa maqaa namaatiin annaas jechuun maqaa suuraa kanaaf. rabbiin jalqaba irratti rabbii namaattiin majanfadha jeeyye qul jechuun ajaja kan irra buufame nabi Muhammad. hayyee arra nabiin hin jiru qul ati fakkeenyaaf qul a'uudhu birabbi nnaasi jetteeti ooftamu lakkii quliin naamiti. rabbiin gaafas nabiin jee ani a'uudhu birabbi nnaasiin jaa jetta. qul ajajni nabi kenname sun ajaja eenyutti fanname itti fafanname. kanaafuu jay rabbii namaattiin maganfadha jay. rabbiin subhaanahu wa ta'aala raasammaale yookaan leechalloo ilma namaa asummaan kun akka tifamtu taasisuuf salaata salaattee asumaan qofa nagaya taateetuma ibaadaa qofa akka gootu rabbiin sina jenne quraanni tan qofan dubbatu qaamni kee akka tifamu si ajaje. suuraan kun rabbiif amma faayidaa salaataa fi soomanan dubbatu. wanni isiin dubbattu waan ati firraan garree jira. waan ati firraan garre ta humnaan firraan dhorkine ta mala sirra qabduu jira. dhiira nama miituu jira tanaa wajji walsi dhorkituu jira. ma'anaa keessaa tan atin garre san qawwaansi suuraa kanaati qurjii arraba keetiin baas yaada keetiin immoo itti gahuu hin dandeenye. ifaame tayyib humna dhiira humna qabdu ta ma'anaa balleeysuuf osoo ati firraan garre sii fi rabbi wal dhorkuuf tattaaffii gootuu jira. ani nama salaatu ani nama harkan dhaabbatu ani nama quraana haafiza qomaa qabu ani aalimaan taatu qurjii kalimaa baastuu sirraa dhorkaa humna siifin tahaa jee jechuudha. ati aalimaa dur sheekaa kalaas fatanaa baateen ta'u halkaniin dhaabbadhaa guyyaa soomanaan ta'u salaataan salaataa wanni takkalleen rabbiin natiisa sirriidha rabbiin sitiisa. quraanni suuraa keessattuu lamee walitti aanu kun ilma namaa faayidaa isaatiif buufame. akhiraa fi shafa'ubbaa fi akhiraa sawaaba karaatiitti hirkatta. rabbiin akka akhiraa qofa si fayyaduufi quraana kan buuse. arra akka fayyaa teetiin bobbaatu akka maraanne sammuun akkasin mara. akka qontitee hiraar duniyaatii hin banne. akka yaadni rabbi irraatiin fageessine akka fayyituuf qul jii jechu. ayyee haa jennuga خلاص فلنقرأ عادب بسنو نمو قل أعوذ برب الفلق عادب بسنو بنية صالحة عادب بسنو أعوذ برب الفلق. طيب دوامالي في هزبا كتابنا على الشيخ مي وانا كنا نجراهي ما تدرت سني نوبه uno Qur'an ni jalqaba suura waa'ee dawaa keetii si'ee dhabu yoo qabamtee jiraatte akkan qabamnees akka taatu duuba wanni barbaannu maal dhukkuba kan nurraa fayyuu fi akka dhukkubsanne dawaa godhachuumi akkanaami faayidaan keenya. dawaan Qur'aanni si qoruu deemu immoo ka jasada si dhukkubeeti miti. jasanni yogguu si dhukkube hanga waan qalbiin si dhukkubde fayyidutti jasanni si hin fayyu keessattuu yoo dilii irraa si dhukkube. quraanni dhukkuba isa bu'uura ta'eesaniif dawaadha. jalqabni dhukkubni quraanni nama fayyisu kan akkan qabamne si taasisu maali jennaan inni guddaan jalqaba warra kafirii fi munaafiqoota bira hin jiru. ati halkan dhaabbatu ka tafsiira qara'u kun yeroo hunda qur'aanii ifirraa dhorki humnan qabdu manan qabdu jechuudha. dhiira sirra jabduu jira ta'arra mirkaana si buuftee borummoo yaakiin takkabdu teetiifuu inni maraattee fiigaa ooltaatiin jettuu jira. kanaaf kun aanaan fi dhimma quraana wayii jalqaba irratti wayin beekaaree kun amma quraanni hiikni ta'uu deemu bara tafsiira kana doorii tana sirri keessa teessee xumuruudhaaf
dura dawati kenninaaf suuraa kana jabeessii jechuu duba hiikan taane quraanne hiika dooriiti miti akkana qawmii jechuun dalagaan rabbii kana anaas rabbumaaf bakka kana fidee dubbisu jedhe sii kanaas rabbumaaf fide jechuun akka boru rabbi siin fedhee sii fidu namticha eega tafsiiraati jalqabde sitti mala addaa baafate tokko jira kun meeshaa kana jabeessi jee duuba yoo dhiiraa jalaa hin bahuu dandahe jette jechuudha amma isin kun cuftin jettanii jirtan inshaa Allah masjida kanarraa nafuu jenne jettan izni rabbitti qaraati tanarraa nafu laakiin wanni ati humna muraada keessan ittiin guuttattu karoorri ati kaayyatte kitti galma ga'u yeroo hunda suuraa kanan dagatin jechuudha si jabeessa maal dubbata jennaan dura rabbii namaatti majanfadhaji wanni ati irraa majanfatte maali waa sadii jira isatti hiikatte san taakka waan irraa isatti himatte san waan irraa isatti iyyatte san santu jira lamaami sadaffaan waan silaa waan san irraa isatti iyyachuun si barsiisee jira akka inni si barsiisee malee akka ifi jetteen akkan ta'an isa san sirraa dhorkuuf waan sirraa dhorkitu jira kun takka inni sinis suuraa lameen amma baranne kana suuraa dura baranne jira fattihaa nutiidhaan waan sirraa dhorkituun kiniina dawaa taassa dhukkuba nama jiru lama doktoora kiniina san siisannu fayyuun sadeen kun adda hafuun qabu jechuudha inni dawaa siisanne allaha inninis maali qul a'uudu birabbi nnaas rabbii namaatti majanfadhaji waan bakka fagoo taa'ee namni sitti dalagu jiru hin beektu ati maal beektu ni beekta waan mana keessatti itti galuu teessu ni beekta amma hin beektu khayrii rabbi siif godha rabbii namaatti majanfadhaji kiyyaaf kanama hamtuun ayyaadu jiruusa ati dubbiin tun namticharra hiikachuun dalagaateetii miti isa hiikuu jira ma'anaa ati jette isa sii hiikuu jira jechuu qofaa sirra jira niyyattee jecha rabbii namaatti majanfadhaji gaafa kasikkee nama taate qul a'uudu birabbi nnaas akkana abbaa kiyya akkanaami rabbii namaatti majanfadha rabbi jechuun uumaa namaa jechuudha isa tolcheewu yogguu rakkoon takka si qabdu yogguu rakkoo takka ta si qabdu irraa sodaatta yogguu dhukkubni tokko si jiru yogguu balaan fitinaa kana sifirraan beeyne sitti dhufuu shakkidee takkaa'uu sodaatta suuraan daddaftee waan si jiruun fayyitee waan sitti sodaatte san sirraa deebisuuf meeshaa cimaa sii ta'u salaataa fi soomanaaf abadan namtichi majaan kun ayyaala salaataa fi salaattuu fi soomanaa fi salaattuu hin sodaa onomaa isan godhu wanni ka arrabaan jecha zikrii godhuun sodaatu takkallee hin jiru meeshaan tokko gooyime yoo waa keessaa shagamee jiraate yogguu bahe waa taramu yogguu taa'e waa tarame bareedee taa'uu waa wayi godhamu yogguu bahe waa godhamee naa hima akkanaame kun a'uudu birabbi nnaas jettu malee ani salaatamtuun dalaguu naman hamaddu zikrii salaataniin salaata zim yoo jette zimiin tun ta shayxaanaa san isa dhukkuba rabbiin sinjeesan hanga ol bahuu namticha deebisuu hin danda'u namtichinis akka arrabnin dubbanne irratti qabsaa'u jechuudha irra hedduu muslimtoota laala maaliif zikrii godhuu hin dandeenye san dubbachuu deema ati kana hogguu a'uudu birabbi nnaas hogguu ati jette meeshaa duniyaatu siini mugaa waan ta'u kana waan ta'uufi waan inni godhu kiwwaa ma'anaas irraa balleessa abbaa kiyya sanatti ifirraan berre wallaahi dachii tana rabbiin ilma namaa qofaaf hin qalay maqluuba hedduu jira hogguu ati akkas irrabsusan boofeen xiqqisuu waasi godhuu ni dandeenya bineensa fedhe rabbiin qaamni feeqaawwa qabaasif fiduu ni danda'a a'uudu birabbil falaq itti jennaan suuraa lameen kana hogguu gaachana godhatte eenyu siti sangaa tiram sura finaa siti saafatin jee jira
jijjiiramee fakkeenyaaf isa qofa kayaa qoleesso keessattuugaa bakkatti dubbisan ni laata takka rabbii san bifa sadii wasafe asitti suuraan kun birabbiin naasi rabbii namaati ammas mootii namaati ammas gabbaramaa namaati bifa sadiin dubbiste rabbiin kun bifa jechuun rabbii nama uumaa namaa jechuudha mootii namaa jechuudha gabbaramaa namaa jettee namticha rabbi gabbaraa zikrii siyyaa isa gabbaramaa keessantu sirraa deebisa malikinnaa hogguu jettu mootii namaa hogguu jettu isa mootummaan zikrii siyyaade malikunnaasi sirraa deebisa jechuudha rabbiin naasi hogguu jettu rabbii nama uume hogguu jettu isa nama uume san waan namni sun ta'e malaanis ta'u balaanis ta'u isa nama beeku santu ha uume santu sirraa deebisa jechuudha abbaan tolche isaa tolche uumaa isaati rabbii nama uumetti majan jetta uumeetuma lafatti hin dhiisne ammaas waan biraa isaa kennuun ni mara yoo malika ta'eef malikinnaasitti himtaati yoo lakki ammas nama rabbi gabbaru fakkaatee ibaadaa qabaatu ilaahinnaafis rabbii gabbaramaa ta'e san rabbii namtichi mikrii dalagu sun gabbaru sanitti isa osoo gabbaruu hamtuu yaadu san hinta jechuudha karaan cufti cufan nama rabbii ta'ee dhufeeti namtuu si yaaduu hin danda'u malika ani jee hamtuu si yaaduu hin danda'u ani uumaadha jee takka anaatu nama kan akkana godhe jee hamtuu si yaaduu hin danda'u jechuudha hogguu sifa kanaan dubbistu arrabni keetii fi qalbiin kee isa dubbistu kana wal gattamuu qabu hogguu qul a'uuzu birabbinnaas hogguu jettu waan si jiru san yaadachaa jette yaa obboleessu akkasitti dawaa qaba malikinnaas ilaahinnaas min shar wanni ati dira kana hiiteef maali suuraa kana keessatti dhukkuba tokko deebisuu inninis koma keessatti waan nama hasaasu jechuudha amma dhukkubni suuraan kun dawaa ta'uu deemu maali jennaan tasadabbuu koma namaa buusu jechuu kanamnichi laatee si keessatti arguu hin dandeenye inninis nin godhamu hin godhu nin sadaqadhamu hin sadaqadhu aboo akkasii akkasii alwaswaas waswaas jechuun wahuma rabbiin dandeettiitti qabuuf dandeettiin horadha jettee kaatiraa bulu jechuun rakkoo gaaf tokko Aliyyii fi Faatimaa ni beektaniimi Aliyyii soddaa eenyuuti soddaa nabiitiimi Faatimaan intala eenyuuti intala nabiitiimi soddaa nabii waa beekaa fitnaan hogguu dhufte ilma lama qabaniimi bakka takka qabe je galgaluma hogguu ijoolleen taphachaa oolteetuma galgala hollatte sakaraanni as gee yoom takkaa galchedhe sakaraanni bakka tana gee yaa Aliyyi akkam haa taanu yaa baraka yaa ummala san akkam haa taanu hayee nabitti haa himnu du'aayee haatti godhu lakki nabitti himnu waan balleessine qabnaa hoottu akkasitti gaa hogguu dhiirti haa kulsi beeti waa hunda beeti akkatti deebistu beeti waan daddaftee fi yaadattu beeti ياخي جرسون يان وسواس الخناس انكمان والمريهة سلا ديرتاتها سجل لكنا أكنا قري سيمار قري جارتين نفتي قابل سمرات بيخنا جارتين قرق السنامنا وأكسي مخاطب بينك جرق التايتو مرين هكس بكا سوا ثاني دبنوت اتروفنا انگر ما دبچوفي قلبين تنيوكو تبر باده ارکچوني دنتينيا جچورا من شر الوسواس من أكم قراني وجين التيان من شر الوسواس الخناس هم تونة الرام جنفتو ديمتو وسواس اينو وسواس تنين ديم جنان اوما لما تكا نمو منمتي خنا تقمو نمنت اوما نمنت جني من الجنة جتون أما كسر ما ستانت دارته جنتي في جنتي ندفع من الجنة وجدت بلسي تيتورا تناف لفظي قرآن برجو واجبا من الجنة
namarraa dhokatamoo yaa qoleessa tokko fiigaa dhufeeti kaa takka waan siin jaaniif waan sitti as deemu si gadhiisa jechuu malaata huntee kijiba bakka hin qabne si gadhiisa kutte gaasin magana min sharri waswaasil khannaas ooftee akkam haataa maarree haata shaytaanni hogguu kamisi waswaasatan daandii irraa si baasuu barbaada jechuudha. Shaytaanni hogguu kallattiin si dadhabe waswaasaan nama jallisuu danda'a. Ati wanirraa majanfattu namni waan san fidu shaytaantichi waan san si fiduu irraa rabbitti majan sirraa qaba. Miila kee qaba akka san hin dhayne miila isaa akkasitti hin dhufne taasisaa akka. Lamada yoo sin dhufteef qoma keessa kasin buune sii godha jechuudha. Dhibba fedhe yoo himaa ooles hasbunallahu wa ni'mal wakiil maan taansitan tokko dhufee jan hogguu itti akkana jedhu yaa akhi rabbiin ni jira hasbunallahu wa ni'mal wakiil hanganuma fiddee sheekha jeeni jedhe hanganuma fidee kitaaba hangana fidaa jaadee mabbaa gali jeeni jehumaan jedhan waan dhufe san akka waswaasatti hin jijjiiramne si taasisaa jechuudha. Hogguu qaraatii barnootaatiif takka khayrii takka dalaguuf hogguu deemtu namni kun cufti waswaasa jaamu kana harkee jiramma yoo kijibe malee namni cufti booda salaat deem salaat booda salaat amma salaat lakki deem jammaan si daf ayaa kot alwaswaas takalanteen gaata sanarra hedduu cufaa ta'u takaltee ati hiitu quraani namarratti hiikun ta'u dura firratti hiikan wanni atirraa kadhachuu deemtu سمعت أجندي فتى جرو بريت تنهوه جرو تقرفه قال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت يا بدو أفتي شابت يا بكنت في أمة نوبر تكافو تكا من جارته تكا وانا متنيكا في تديك الفتو ديمو في أرياف ديمي والموت سكرات قبدي أكنا النبي كفرت كنا توتا نرى الموت موت إندن دو يتا تركبدا أكبر تتابس تكسو سيسنتي قالتي فيها رفع وسواس الجيري باسوان سنجدولا من شر الوسواس الخناس جدا وقو وسواس سننكمني أتي الجنون مقبو وقوسي إفتك رفني قال الله تعالى سنجالي والله رقبان تبوانا كنجرة تكتي سنقف عن جروزر على ربي سكتيل سودا دايا من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس ومن ما خيساوتا شيطان کو منما تینونی دندے کمنا کو منما یوخانس جسد نما تینونی کا شیطان نے علمی نما کو منما کمیتی حساس وجت اتم نبیان بباتے دلگتے ورد سیلا فسکوتے تکا ہویا خن نبیان ہوتے دا انی سم نبیان خنم مکریات جرو جراج چومنا ایمی سر رابے خبوئے اسا کو خاص سر رابے خجتون حقو وان سنگا وجدته قمو بي كمو دمني سهر كجرة لكن والنسف تبني تكا والنسف لفخايمي فقودر وكنتي ست افتتي كرورات يجونا يا ربي وسواس فيستنا مكفزين جدود سورة خنا فيسجد بعد الديسة جدود غضاغي خسارة دنيا ساتات خسارة الموت ساتات ايخا وعند فيستي أعوذ برب الناس جدا أمو أبو جتسن وان جتسن التهيختين جتججور شيطاني نما أكد نما وسواس قصر شيطاني يسمو نبي صلى الله عليه وسلم قيادكو صفيان برا رفتي مسجد خيسا إسا اتكافتاو برا رفتي قلديمتي هركن اتتين إنكس كالسجيد جلدين جرر لما أفان دفني فيك جرر دابا أبو دابا إسنتو صفيانا يا نبي صلى الله عليه وسلم دابا هي إسنتو صفيانا دابا جيني جرا لك يا رسول الله بدأ فنشاني عندي شوربه من أبي ما تبي سوسة جرنا دابا تنين فلسفيا دابا جه ما عندي شو جارتي ديتي فوبريتي ديتي وجه دي مرد في الدور كني غندا سنبين فيسا وقول تمو وان برا دتي كرا وجه دي بيجي شورا خاطريا أكنها دوبدين كوري كنكمو أركرنا هايتة ديمو شريعة ويدي وركي مدارا فيسان ديمو غندا سنبين فيسا تمونتو ونو شيني جارتي انت دلاتي وجه ديما مالي لما جارتي ساتي وجه ديما سندون جروها
akkana faatutti dhaabbaa safii lakki barnu xiqqana hin jenne lakki bar seexaana kanaatu dhiiga namaa keessa deema waan hamtuu namatti hasaasaniifin akkana jee nabiin sallallahu alaihi wasallam ogguu nama tokko wajji bira kuttee galee si hiisisa jechuu waswaasne takka haasawaree fudha geesse takka nama dhageesse hamti kamii jalqaban dura waswaasa irraa kaase nama hamachuun warreefu inni jeesani waswaasa bira kutee akkasi wanti baasisiisaa jechuudha kana hundarraa majanfachuu suuraa kana keessa jira duuba dawaa keenyaga suuraan itti yaaru qul jii yaa nabi muhammad a'uudhu niin majanfaddaji birabbil falaq rabbii ifa bariisaa baasettiin majanfaddaji haantu kan daran eeg birabbil falaq rabbii ifa bariisaa baasuttiin majanfaddaje falaq jechuun ifa bariisaa ifa sunii rabbii ifa bariisaa baasuttiin majanfaddaje birabbil falaq min sharri maa khalaq hamtuu waan inni uume cufarraa isa ifa bariisaa baasettiin majanfaddaje walikkaba gaaree kun nama qofa dubbata jinnii fi insii qofa arra min sharri maa khalaq hamtuu waan inni uume waan lafa deemu bineensaas ta'u taakka wa min sharri ghaasiqin hamtuu halkan irraa hin maganfaddaje hamtuu halkan keessan nama dhufturraa hin maganfaddaje izaa waqaba yoggaa inni seene dukkanti izaa waqaba hogguu inni dukkanaawe izaa waqaba hogguu dukkanaawe cillim yogguu ta'e wa min sharri ghaasiqin hamtuu halkan keessarraa hin maganfaddaje izaa waqaba keessattuu yoggaa dukkanaawe akka hiika tokko kun wa min sharri ghaasiqin hamtuu halkan booda nama dhufurraa hin maganfaddaji izaa waqaba yogguu inni seene jechuun yogguu guyyaan kutee galgalli ta'e jechuudha ومن شر غاسق همتو الكن كيسن نمد فراهم مجن فدجي إذا وقب يوقو إني دكناي تكا وقو دكن تجبات وقانس إذا وقب يوقو دكن تسينتي همتو الكن كيسن نمد فراهم مجن فدجي ومن شر النفاثات همتو تطف فراهم مجن فدجي في العقد هذا خيست يوخان قدوم فا خيست همتو تطف تراهم
جي في العقد قدوفا خيست هذا خيست وانت وانمت الدكتور راهم جنفد جي ومن شر حاسد حمتو حاسد راهم جنفد جي ننتي فما إذا حسد لقا إني حستي سايات تكاوكو حستي دلقسن حمتو إذا حاسد حستي يا دسن الرانت فرهم جنفد جي إذا حسد وكو إني حستي سايات خنت مجنفتو خما جنفتو سي مجنفتو جتو تفهمو جتو تغفيسة تغتا خيسة تفاهو جتو لكو يتورتي سيخيسة تقلتو جتو دواتي قرآن سبو فمخنا سنكين قرن نمو فنا رواهن داف جتو دا توهني قلبي قبضو وان سورة لمنتن كرا ديبستو في سيقوتو سيقورون تو توهني بورة ايغا بورة يا آخران كم بني ستاتتا جسد خيمو سورة لمن كانت ستيسا طيب يو توحيد كبات تمني سورة لمن تلسم فيد دو سورة لمن تنبرا كبات تمني توحيد قفاني سمتو جلابه اندن ديسو سو خانت تمجن فتو إذا رب الفرقيت مالف سريف نماني دبت أما ربي سبحانه وتعالى قلت ربي خان إفا بريسات تمجن فت حقوق برب الفلق جدتو ربي مالو ما في ربي إفا بريسات تما جنفت مي مالي إفا بريسا وانا سدي متنا وجماف دبتي ونرى ما جنفت كسنجيب لرقا كنيني يرو وجه ولركة من انتهو بيخقا هيا عمري في يرو وجه ولركة ببابيخ رب الفلق إريف ملك الناس جيدي من الجنة والناس جيدي وان الرد كجيو وان في الرادور كسنجانيتو إسابيل ربين ديمو في برب الناس ملك الناس سنجان والسمد جتشور الرأ إفبري ربي إفبري إساس للتم جنفتا ما إفبري إساس بجفوفي والنية الراتب بسنجان مالك أريروكب وان ربين إرام جنفت سنجي مالي أسد دورة نما قفامي من شر ما خلق سنجي ربي إفبري تابعصا من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقف ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد أقرأ قومي دبتين سيان إن شاء الله قروت تديبنا وبالله التوفيق قاسيو قبضتنف